Ala fayyadama social media ti walqabate dheena kanatti lammiilee Itoophiyaa idil addunyaa kan dallansiise G-Power TikTok Award jechuudhaan sagantaa qophaa'e walqabate komiin dheenya ka'e kallattiidhaan hojiitti jijjiirame jedhu namoonni adda addaa. Yooyyaa nagaa sindagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaan gama dursun oduu isin dhageessifna oduu wajjin anfalmataa roorroo gara madda walaabuu miidiyaatiin. Tiktokoroonni rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa biiroo bulchiinsa nageenyaa fi magaalaa Finfinnee waliin mari'ataa oolanii jiran muddee 13 bara 2025 biiroon bulchiinsa nageenyaa fi magaalaa Finfinnee tiktokorootaa fi rogeeyyii miidiyaa hawaasaa wajjin marii geggeessaa oolee jira. Dhimmi marii kanaas haala fayyadama sooshaal miidiyaa ta'uu isaa hubatamee jira. Gaafileen uummanni kaasuuf mootummaan deebii qabatamaa kennaa jiran jedhan Dr. Geediyoon Ximaatos. Lammiileen Itoophiyaa sarar daandii xayyaara Itoophiyaa sarar ala Afrikaa kibbaa seenan to'annoo jala ooluu isaa poolisiin Afrikaa kibbaa ifoomsee jira. Lammiileen Itoophiyaa sarar daandii xayyaara Itoophiyaan seeraan ala Afrikaa kibbaa seenan to'atamuu isaatiin hangafee mootummaan Afrikaa kibbaa lammiilee Itoophiyaa 10 kan balallii sarar daandii xayyaara Itoophiyaa gara biyyattii seenan to'achuu isaa ifoomsee jira. Muddee 11 bara 2025 xayyaara buufata xayyaara Taamboo kan imame lammiileen Itoophiyaa dhiira 5 fi dubartoota 9 haalli imala isaanii shakkisiisaadha waan jedhuun to'annoo jala oolchine jedhanii jiran. Itti aanaan koomishinarri abbaa taayitaa bulchiinsa daangaa Afrikaa kibbaa Jeentuu Baanaan himanii jiran. Lammiileen Itoophiyaa kun xiyyaara sarar daandii xayyaara Itoophiyaan imalan kan turan to'annoo himamee jira. Kan isaan to'atamanis imala namootni seeraan alaa nama godaansan fayyadaman imala isaanii irratti argamu hordofeeti jedha. Kanaanis lammiileen Itoophiyaa kun dursa Afrikaa kibbaa akka biyya qaxxaamuraatti ce'uun dubarra gara biyyaatti deebi'uu isaanii to'annaa qorannoo jalqaba abbaan taayitaa bulchiinsa daandii biyyattii ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun xayyaarri sarara daandii xayyaara Itoophiyaa kan Afrikaa kibbaa seenan lammiileen Baangilaadesh 16 ragaa imala seerummaan qabaanneen imaluun to'annaa jala ooluu abbaan taayitaa bulchiinsa daangaa Afrikaa kibbaa dabalataan ifoomsee jira. Lammiileen Baangilaadesh to'ataman kunneen martinuu dhiira ta'uu kan eeramu waggaa ta'u erga buufata xiyyaara Taamboo gaaniin qorannoo taasifamee ragaa imala viizaan isaanii kan sobaa ta'uu fi kaayyoon imala isaanii kan eeramee fi waliigala ta'uu abbaan taayitaa bulchiinsa daangaa ifoomsee jira. Rakkoolee akkasii kana qolachuuf seera irratti dhaabbannee tarkaanfiilee barbaachisan ni fudhanna jechuudhaanis dabarsanii jiran. Komiin hawaasaa hedduun kan irratti mul'achaa ture dhimma fayyadama sooshaal miidiyaatii fi G-Power Award tiktokaraa walqabatee komiin hedduun mul'achaa ture jira. Tiktokoroonni rogeeyyii miidiyaa hawaasa biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee waliin mari'atanii jiran. Muddee 13 bara 2025 biiroon bulchiinsa nageenya magaalaa Finfinnee tiktokoroota rogeeyyii miidiyaa hawaasaa waliin marii gaggeessanii jiran. Marichi irratti hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenya magaalaa Finfinnee adde Liidiyaa Girmaa miidiyaan qaama mootummaa Afraffaa ta'uun kaasanii akkaataa itti fayyadama keenyaa maal akka ta'e sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadhas jedhanii jiran. Dabalataanis rogeeyyiin miidiyaa seeraa fi sirna miidiyaa kabajuu akka qaban kan dhaaman adde Liidiyaan gara fuulduraattis haalota gaarii irratti qindoominaan waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa ibsanii jiran. Rogeeyyiin miidiyaa yaada kennan hubannoo fooyya'aa uumuuf ni hojjenna qabiyyee miidiyaa irratti yaadota sirrii irratti xiyyeeffachuun kan hojjetaniifis dirqama lammummaa ni baana jechuudhaan wayita kanattis dubbatanii jiran. Dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee sagantaa televizyiinii tamsaasa kallattiin darbaa ture irratti uffata aadaa fi naamusa uummata Itoophiyaa irraa mulqee uffachuun badhaasa G-Power TikTok Creative Award irratti argamuun isaanii hordofee tiktokoroota hedduu poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee to'annaa seeraa jala oolchuun isaa ni yaadatama. Guyyoota 10 booda Itoophiyaan namni vaayirasii margee qabamee ammas deebi'ee mul'ate jedha odeessi ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa arganne. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa muddee 12 bara 2025 vaayirasiin margee dabalataan nama tokko irratti argamuu isaa ifoomsee jira. Dhukkubsataan haaraa kun hospitaala waliigalaa Jinkaatti yaalamaa kan jiru yoo ta'u vaayirasichi jalqaba naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti adoolessa 23 bara 2018 galmaa'uun isaa ni yaadatama.
odeeffannoo ministeerri fayyaa argame akka mul'isutti waliigalaan namoota vaayirasiin qabaman 14 ga'eera. Erga vaayirasichi argame as qorannoo laaboraatooriin namoonni 1765 irratti geggeeffamee jira. Namoota vaayirasichaan qabaman isaanii mirkanaa'e keessaa namoonni 8 yoo du'an afur ammoo bayyanatanii jiran. Namoonni 2 immoo yaala argachaa jiraachuu ministeerri fayyaa ifoomsee jira. Ministeerri fayyaa dhukkubicha to'achuuf hojii hordoffii ittisa dhibee cimsuun itti fufuu qabas jechuudhaanis ibsanii jiran. Hawaasni keenyas of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba jechuudhaan irra deebi'uudhaan ifoomsanii jiran. Qaamotiin daandii keessoo magaalaa Finfinnee irratti dallaa ijaaranii cufan hatattamaan akka diigan aangoowwan akeekkachiisanii jiran. Odeessa kanaanis walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna. Qaamotiin daandii keessoo magaalaa Finfinnee irratti dallaa ijaaranii cufan hatattamaan akka diigan aangoowwan akeekkachiisaniiru. Abbaan taayitaa daandiiwwan magaalaa Finfinnee namoota dhuunfaa daandii keessoo magaalattii cufanii jiran guyyoota walitti aanan torban keessatti akka banan akeekkachiisa cimaa kennee jira. Daandiiwwan keessoo magaalattii bakka adda addaatti seeraan ala namoota dhuunfaan cufamuu isaanii abbaan taayitaa hubachiisee jira. Gochi seeraan alaa kun mirga hawaasni daandii fayyadamuuf qabu kan sarbu qofa osoo hin taane sochii tiraafikaa irratti dhiibbaa kan qabu ta'uu isaa ifoomee jira. Kanaafuu qaamoleen daandii keessoo kufutaalee magaalattii cufan hundi har'a muddee 13 bara 2025 wabeeffachuu irraa eegalee guyyoota torban dhufan keessa daandii konkolaataaf banaa akka godhan abbaan taayitaa daandii magaalaa Finfinnee cimsee gaafatee jira. Hojii ijaarsaa fi suphaa daandii bal'aa kutaalee bulchiinsa magaalattii hunda keessatti hojjetamaa akka jiru kan ibsanii aangoowwan yeroo murtaa'e kana keessatti dallaa seeraan alaa ijaaran kan namoonni diigee seeraan itti gaafatamas jedhanii jiran. Kanaafuu saffisaan gara hojiitti galuudhaan daandiin cufame akka banamu jechuudhaanis gaafatanii jiran. Antonio Guterres Itoophiyaa fi Eertiraa waliigaltee Aljeers irra deebi'anii akka mirkaneessan waamicha dhiyeessanii barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres Itoophiyaa fi Eertiraa waliigaltee nagaa Aljeers erga mallatteeffamee waggaa 25 guutuu hordofee rakkoo jidduu isaanii jiru akka mariin hiikkatan waamicha dhiyeessanii jiran. Ibsi barreessaan Guterres irra karaa dubbii himaan isaanii Steefan Dujarrichiin kenname kun yeroo wal dhabdeen biyyoota lamaanii irra deebi'ee kaa'uu fi gaarrifamaa jiru mul'achuun isaa waan nu yaachisus jedhanii jiran. Waliigaltee Aljeers muddee 3 bara 1993 kan mallattaa'e yoo ta'u guyyaan kun dhiiga baroota Itoophiyaa Eertiraa gidduutti dhangala'aa ture guyyaa ifatti xumuramedha. Kanaanis bu'uura daangaa daangessuu bira darbee mirga abbaa biyyummaa naannoo biyyoota lamaanii kan mirkaneessedha jedha barreessaan olaanaa Guterres. Waliigaltee murteessaan kun kaayyoo nageenya waggaa 25 itti fufsiisee ammas irra deebi'amee haaromsamuun barbaachisaadha jechuudhaan ifoomsanii jiran. Guterres dabalanis hooggantoonni biyyoota lameenii waggoota 7 dura ibsa waloo baasanii waadaa nagaa akkamitti akka haaromsan yaadachiisuun kunis faayidaa walii mari'achuu agarsiises jira jedhanii. Haala yeroo ammaa wal dhibdee uumaa jiru kana keessatti biyyoonni lamaan mul'ata nagaa waaraa kan mirga abbaa biyyummaa fi naannoo irratti waliigaltee Aljeers keessatti tumame irra deebi'anii akka mirkaneessan akkasumas tumsaa fi hariiroo ollaa gaarii ijaaruuf tattaaffii akka godhan cimsinee gaafannas jedhanii jiran. Itoophiyaa fi Eertiraan michoota naannoo fi idil addunyaa waliin ta'uun tumsa misoomaa haala hundumaan hammatee hordofuun akka itti fufanis jechuudhaan ergaa isaanii dabarsanii jiran.